Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebineerraa ABC Medical itti fufa. Dr. Taayyee Toleeraa wajjin jira. Dr. Taayyee Toleeraa speeshaalistii fayyaa hawaasaa akkasumas immoo epidemiolojistiidha. Isaanii wajjin turtii godha. Gara biyya keenya Itoophiyaatti haa dhufnu. Biyya keenya keessatti namoota 440 vaayirasii kanaan akka qabame argina. Namoota kana keessa dhibbantaan 60 travel history kan qabanidha. Mandatory quarantine yookaan immoo dirqisiisanii adda baasuu keessa kan jiranidha. Dhibbantaan 20 kan ta'an immoo contact history yookaan immoo namoota dhibee kana wajjin dhibee kana qabanii wajjin tuttuqqii kan qabanidha. Dhibbantaan 15 kan ta'an immoo dhibee kana namoota hin qabne qabanii wajjin tuttuqqii qabaachuun isaanii kan hin mirkanoofne. Akkasumas immoo travel history yookaan immoo biyya alaa dhaqanii kan hin galle akka ta'e kan agarsiisa. Dhibbantaan 4 kan ta'u immoo sababa hojii isaaniitii kan jedhu riippoortiin ba'ee jira. Mee lakkoofsi kun maal isinitti agarsiisa Dooktar? Lakkoofsi jalqaba kaaste namoonni travel history qaban namoonni biyyoota biraatirraa Ameerikaa, Dubaay, iddoo adda addaatirraa namoonni dhufan kana keessatti isaan irratti dhibeen kun argamuun isaa baay'ee kan nama dinqisiisullee miti. Yaa hojiin hojjetamaa jiru baay'ee gaarii ta'uu isaati kan namatti argisiisu jechuudha. Cimaa ta'uu isaati. Mandaatarii kwaaraantiiniin kun hojjetaa jira. Dhibee kana akka hawaasa keessa hin galle hawaasa keessa galees immoo akkam facaanee gochaa jira kan jedhu sana argisiisa. Kan lammataatis kan kaaste namoota travel history qaban yookiin immoo namoota beekamtoota dhibee kanaan positive namoota ta'an waliin namoonni quunnamtii isaan qaban sanis contact trace godhanii gara kwaaraantiinii kanatti fidanii qoratamanii isaanis immoo akkasitti yaala argachuu isaanii baay'ee gaariidha. Kan akka rakkootitti ilaallu namoonni travel histories hin qabne namoonni immoo nama dhibee kana wajjinis quunnamtii qabu walitti hin dhufne sana namoota sana jechuudha akka rakkootitti kan ilaallu. Suni eessai kan dhufe sana kan dhufe jechuudhaan yaa qorannaan hojjetamuu qaba. Karaa kamii kan argatan kan dhibee kana argatan dhibeen kuni hawaasa keessa gale moo hin galle kan jedhu sana yaa sirriitti qulqulleeffamuu qaba jechuudha. Hawaasa keessa gale taanaan yaa rakkoo guddaadha. Rakkoo sana immoo of course structure adda addaatiin rakkoo sana furuun numa danda'ama. Garuu akka rakkootitti kanan ilaalu gosa sadaffaati kaaste sanaadha jechuudha. Kanaafuu akka epidemiolojistii tokkootti dhibeen kun hawaasa keessa galeera moo hin galle jettusin. Sababiin isaa dhibbantaan 16 sila keenya kuni baadiyyaatti kan argamee jira. Magaalota naannoo keessatti kan argamee jira. Akkasumas immoo Finfinnee keessatti kan argame ni jira. Baatuu keessatti illee keeziin argame kana fakkaata. Sabbataatti keeziin argame kana fakkaata. Maal nutti agarsiisa? Dhugaa dubbachuudhaaf in black and white dhibeen kun hawaasa keessa galee faca'aa jira. Yookiin immoo hawaasa keessa hin galle kan jedhu sana xiqqoo yeroo fudhata. Qoratamuu qaba. Dhuguma namoonni kuni namoota actual cases namoota ta'aniin waliin qunnamne moo hin qunnamini. Namoonni tokko by the way wanni seenaa isaaniilleen dhoskuun hin jiraata jedhee yaada. Maalidhaa fi yaa namni dhibee kanaan wal qabatee waan adda addaa kaasaa waan jiruuf maybe uummatarraa wanti jaalalli nuu kennamu maal kuni rakkoo ta'uu danda'a jedhanii seenaa isaaniillee dhoskuu danda'an jechuudha. Namoonni kun tokko travel history maybe travel history hin qabaatan ta'a garuu immoo namoota dhibee kanaan positive ta'an wajjin quunnamtii qabaachuu danda'an jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti hawaasa keessa faca'ee jira hin facaane jechuudhaaf xiqqoo namoota kana duubni isaanii sirriitti qoratamuu qaba kan jedhu sana kaasuun barbaade. Egaa yoo
kuni qoratamee bira gahame maal ta'uudha kan qabu biyyi keenya opportunity guddaadha kan qabu. Opportunitiin kun maali? Gandoota baadiyyaa hunda keessatti hojjetoonni extensionii fayyaa ni jiru. Gandoota magaalas akkasuma akka gandoota baadiyyaa ciminalleen haa dhabu malee hojjetoonni extensionii fayyaa hin jiru. Kanaaf manarra deemanii surveillance, active surveillance hojjechuu danda'u. Namoota immoo qunnamtii jara kanaa wajjin qabu, qunnamtii namoota positive ta'e kan biroo wajjin qabu akkasumatti qoratanii bira gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaaffii ati kaaste deebisuudhaaf hawaasa keessa faca'ee jira moo hin facaane rakkisaadha deebisuun akka epidemiologistiitti. Garuu immoo qorannaan itti fufuu qaba. By the way kilaasterii hojjechuun hin danda'ama. Namoonni vaayirasiin isaan amma vaayirasiin isaan ittiin wanni jedhan kun vaayirasii kamiin wal qabata kan jedhu san biyya keenya keessatti illee haa jiraachuu dhabu malee teknooloojiin kun qorannoon akkasiillee gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Garuu facahes facahuu baates yeroo ammaa faca'uunsaa baay'ee rakkoo guddaadha kan argisiisu. Garuu immoo yoo hojjetoonni extensionii fayyaa akkuma kana dura dhibee busaa irratti, dhibee TB irratti, dhibee HIV irratti akkasumas immoo fayyaalee daa'immanii kan haadholee kittibaata maal irratti bu'aa guddaa buusan yoo kan hojjetamu ta'e kanallee to'annaa jala oolchuun danda'ama kan jedhu sana kaasuun barbaade. Dhibee kana amala isaa gaafa laallu utuu mallattoo hin agarsiisin namarraa namatti darbuu ni danda'a. Namoonni kun active surveillanceedhaan argamani. So kana jechuun mana gaafa deemaniiti namoota kana qoratanii namoonni kun dhibee kana akka qaban argan. Kana jechuun namoonni sun community keessa turanii, uummata keessa turanii. Kanaaf akkamitti akkasiin hin facaane jechuudhaaf confident taatan. Hin facaane jedhee akkasitti kaasuu hin barbaanne dhugaa dubbachuudhaaf. Faca'es jechuudhaaf immoo qorannaan gaggeeffamuu qaba jechuu kiyya malee hin facaane jedhee sanaan cufuu hin barbaanne. Jiraachuu danda'a. Kaleessa Washington Post irratti peeparii tokko dubbiseen ture. Magaalaa Afgaanistaan Kaabul keessatti akkasuma randomly namoota qoratanii namoota I think 500 qoratanii sana keessaa 33 positive ta'an. Namoonni kun nama dhukkubsatanii mandatory quarantine keessa jiranii miti, kan hospitaala dhufanii miti, akkasuma community keessa namoota jiran randomly isaan filatanii qoratanii 33 positive ta'ee jira. Kuni maal argisiisaa? Magaalota tokko irratti haala sanaan hojjetamee to'ii beekamuu qabaa jechuudha. Hin facaanee faca'ee jira jechuudhaaf qorannoon akkasii hojjetamuu qaba jechuu kiyya malee hin facaane jedhee confidently dubbachuudhaaf wanta akkasii wanni hin qabu dhugaa dubbachuu.